faana jiraachuu barbaadu maal soba jette silaa soba atama darajaa ganaa waan akkana arganna ganaa waan akkana arganna ganaa waan akkana goona fuula duratti ganaa waan akkana goona ganaa waan akkana dhufa ganaa waan akkana goona jedheetan tarreessa gashee waan fakkaatu waan fakkii qabu tokko irra dalga gashe. Qalbiin dubartii rarraatuudha happiidha ani fati gaa'ela waliin godhanne daa'ima arganne mana akkanaa waliin ijaaranne jiruu akkanaa jiraanne kan ollaan nutti inaaf kan maatiin nutti inaaf kanaa guluudha jechuudha kanaan guutta dursite. Ilmaan mana argatta dhiiraan mana argatta kanaan jedhaan ani hin beeku rabbi kan beeku. Ganaa waan akkanaa godha ani hin godha ganaa kana malee. Anu nan dubbadhaa geeftuu kun dhagama kana si'a anu akkatti raasii dubbadha maarra qaqqabdaan. Obboleecha ko ila tisiisa bongo jirtu dhangaan mi'a hojii Oromoon waan tokko sobaa waliin hundee gaafa san bakka kana ga'uu baatee akkana na jedheetii bare kan namni tokko beekas naan jiru dideetii na inni kana natti fakkeeche maal goota bultiin keessum bar bultii shakaraa jedhamu jiraami shakaraa jechuun wanni nama waraanu tokko kanuma hundarra waan qabdu dhugaa jiru himattee anumaan qabu fayyaan qaba garuu jaalala dhugaa siifan kenna sigaleera jaalala dhugaa siifan kenna ani fayyaan qaba garuu siifaan rabbi yoonu eebbisu guddannee bakka guddaa ga'uu hin dandeenya jechi kun eecha dhaqe maaltu soba wannan barreeffame na dubbisiise. Isa makiinaa qabuu fi isa xayyaaraa qabu barbaadde gaadhi ishee jaaladhe. Lakki dubartiin makiinaaf xayyaara jettu isintu nutti fide malee dubartiin dhiira amanamaa kan waadaa galuuf kan waadaa ishii nyaanne kan irratti likiskisne si jaaladha jedhee gara biraa kan hin dhaqne qabaanna dubartiin booda seetti dhiira sani. Akka keetitti ilaalin akka mataa keetitti ilaalin. Dubartii kaashii nama 88 jira barreessa hundi keessanuu dhiira akkamii akka jaalattan dhiira makiinaa qabu dhiira aerooppilaanii qabu dhiira mana qabu moo dhiira homaan qabne kan siniif amanamaa ta'ee barbaadu barreessa jalatti koomentii haa dubbisu. Bakka. Warri koomentii. Qeerroo qoe qaama cabaa sii kennine amma mucaan kun hojiin seenuuf ta'a jedhe warri hojiitis kabajaa qabu wanna ta'e dubbadhu kaayyoo atillee haadhoo kiyya muyyuutii qabdu namni kun nuyi marii dhufe. Dubarri kamni nurraa fedhan tokko qabeenyadha. Namni konkolaataa qabu fuuldura darbee yookaan konkolaataa gaarii qabatu tokko darbee jiru dubarri ijji isaanii konkolaataa. Koomentis dubbisaatoo haasa'e. Isheen. Namni dubbis akka jiru dubbata. Dubara dhiira lukaan deemuu fi konkolaataadhaan deemu bira fiddee dubarri isuma konkolaataa qabu fudhate. Qarshiidhaan abboonamu yeroo baay'ee akka keetitti fudhateen parsantiin 70 ol dubarri qarshii dabala. Dhiira qarshii qabu. Dhiiratu qarshii adaraa rabbi warra fiilmii irratti argitan san nutti asii fidina. Iddoo adaraa rabbi. Kun dhiira wallee qulqulluu qabu, dhiira soba hin qabne, dhiira laphee qabu, dhiira amanamaa naaf ta'e, dhiira maali jedha dubartiin kun. Warra fiilmii irratti argitan dhuftaniiti dubartiin lafarra jirtu isaanii shallagina laayif. Liibii fi eega mataa isaa qeerroo sun. Ani dhugaa rabbii siin jedhu dubartii odoo ol bira teechistee baastee dubartii filannoon keessa maal odoo dhiira dhugaa dubbatu. Dhiira soba hin qabne, dhiira abbaamii qabu filatti dubartiin. Dubartiin shakkitti qabee jedhu nama dhagee fiilmii irratti. Yuunivarsiitii keessatti sagarree miti waan hunda keessa dabarree dhufne iddoo kana geenye. Ishoo boleessa koo yuunivarsiitii keessatti aadaa maal qabdu salaasinuu iyyuu ganaa baatanii hojii mootummaa qacaran achitti maal qabdanii wal jaalattarre. Ijoollee qotee bulaati beektaa ijoolleen qotee bulaa fi ijoolleen magaalaa garaa. Yuunivarsiitii keessaa fi isa goodaa dhiisa boleessa walitti fideensan dogoggoreen boleessa maali? Laayifii alattis kan agarreessuma kana baane. Lakki inni dogoggora keeti akkamitti hojjetan? Yoo miidhaan Tokko miti. Abboo dhiirumaa qabuuf fedha. Dhiirri waan qabneef filatamu. Hiyyeessi amanummaas qabaatee maalis ta'e hiyyummaa isaa saniin dubara hiyyummaa qabdu filata. Dubarti abbaa qabeenyaa dhiira abbaa qabeenyaa barbaadu kun honestama. Kuni bee leevilii maasitti fakkaate. Kuni leevilii dhatamma hojjetaa mootummaa taate macheem kan karaa irratti akaayii gurgurtoo yookiin mana namaa keessa masangidoo hojjettu nawwitu. Maaliif ka'a? Leeviliin keessan sanirra jiru. Sigalee akkaataa sadarkaa irra jirtu saniin filannoon kee. Intala warra abbaa qabaataa tokkos ilmuma abbaa qabaataa intala abaluuti jedha sigalee gurruma laalee deema. Dubartiin akkas kan waa qabdu dhiiruma waa qabu ijjilaadha. Isaan bee cubbuu dhugaa naallee baran. Dhiirris kan waa qabu macheem kan homaan qabne beetiin naa gabaata. Kan waa qabdu laala. Lamin olitti fidee shoor godhee bakka warra bakka hawwasa yeroo gabaabatti ga'uudha. Garuu immoo wani dhan siin jedhu jaalalumti birriidhaaf maal qaban jedhan kun jedhanii wal gaafatan kun dhumni ishii bareedduudha gaaffii kiyyaan.
Dhumni ishee bareedduudha. Birri sun gaafa dhume maal ta'u? Qabeenyi isaan waliin jedhanii olii waadaa ittiin ol galan sun oduufni jiraachuu baate akkam ta'a dubbiin finsaamee jecha kana kan jedhudha malee. Leebini keetiin ala beekaadha. Hojjetaa mootummaa taatee macam dubartii takka kane akaayii gurgurtoo fi kalleessoo xaraddu macha gijji keetulla. Ijjumti keetulla. Maaliif oolmaan kee achii miti gaa? Oolmaan kee warruma si faana jiru sana. Micoonni akaayii gurgurtu soo kaa cammaa xarabbis ba ka doktora tokko ka barsiisaa tokko ka injiinara tokko laaltu be. Maaliif kana bakka ishee xaarratee dafqaan bulu isaan kajeelti. Hawwii ishee dheemaa bu'uun ishee dhimmi achuma jira waan ta'edha. Komantii dubbis meesirratti komantii dubbisedhi. Kanaafuu obboleecha kiyya akka dubartiitti odoon dubadhe dubartiin jiruu gaarii jiraachuu barbaadde bakkeettinaan dubartiin dhiira mana qabu hin jaalatti dubartiin mana kiraa hin jaalattu maaliif dubartiin waan babbareeda jaalatti kun uumma dubartiin barumsallee baratteetis barsiisus dandeechoo na ta'e dubartiin nuruu badaa jiraachuu hin jaalattu bakka iska warri dhiira waan gurguddaa tamanyaa dubartiin manuma ishee keessatti waan safarraqu kana bakka akka waan dhibee ishee dheerachuu argite isa jira isa barbaadde. Daftee daa'ima deechee haadha daa'imaa taate bakka daa'ima ishee isa argu sigalee isa barbaadde dubartiin jiruu dubartii lafa kana kanu waan biraachi tarkaanfatteetii gookee tawassane seetochin bittaa geenye gin kana godhuuf immoo dhiira waa qabu eeyyen garuu kana battoo kana hundarra gini dhiira garaa qulqulluu dhiira dhugaa dubbatu taanaan si jedhee jira masfartiin kee roomaan odoo maal naan jette anu fooqin laalu makiinaan laalu namichi kun dhuguma jaalala dhugaa naa qabdaa takka. Wanni ati nafaana haasoftu soban qabu lama fayyaa guutuu qabdaa sadi wanna takka masfartiin kiyya isaa sadeen kana qabeenya yoo ta'e jaalalli jiraannan zeeroo irraa kaanee bakka guddaa gahuu dandeenya garuu qabeenya sobaatiin olitti dhufte gaafa waa tokko dhufe maal qabdaa maal natti fiddee teechee nyaata ani kan akkana sii godhe waa meeqa waqasaan duuban jira obboleecha kiyya akkuma dubartiin manaa fi makiina gaafattu jetta santi nagar mazzas kawaa laalla yeroo takkana dhagaye. Mucayyoo tokko wajjin guddannee hiriyaa kiyyaa ana irra jaalatti. Ana baay'ee irra jaalatti yeroo ijoollummaa. Carraa waliin gadeetiin ni magaalaa. Soba jettee waa'ee sobaa nutti nimi waa'ee dhugaa nutti ati soba malee dubartiin argata jechaadha. Dhugaan sitti hima. Malamalummaa waan jiru. Carraa waliin gadeetiin magaalaatti mana jaarrate mucaan. Duraan ana jaalatti yoggaa inni magaalaatti mana jaarrate nagante. Mana sadii jechamu. Eegaa hayi darbee na bira gaa. Waan amma kanaati saniifuu shamarri maallaqa irra jaalatti dhugaan simu yoo maallaqa hin qabaatiin jiruun hin jirtu yeroo ammaa kana keessatti. Obboleecha koo jecha kana barqee rosinumatti fideetu dubartiitti maataba godhane taappellaa godhe malee rabbi kan beeku meeqa ishee dubartii nama biyya arabaa jiru Itoophiyaatti dhiira birrii qallabdu tuni dhiirri Itoophiyaa mana qabaatete dhiirri Itoophiyaa hojii dalagaa qabaatete dhiirri Itoophiyaa birrii ishin biyya arabaa argattu hundaa qabaatete mee kan manaa deemas. Kan duraa sin hin jiru kan duraa sin hin jiru kan duraa badee jira. Maala sa'a jira obboleecha amma bee dubartiitu dhiira fuudhaa jira bee dubartiin dhiirri fuudhaan jiru bara dubartiin fuudhaan jiru bara. Meeru koo dhugaa dubbatti roomaan jira kanarratti ka'a obboleecha koo amma bee zabana kana dhiiraa miti dhiirri niitii ta'eeti niititu dhiira fuudhaa jira bara birrii ergitee fi moobaayilii bittee fi kiraa manaa keessa jiraate kiraa manaa kaffaltee fi uffata aadaa ji'aan eegdee. Kan godina meeqaa barbaaddeetteeni akka inni masruufa baasutti mindaa ishee fudhatte masruufa godhaafi innaa taadaa dubartii birrii barbaadoo jettama kun dhugaa dhadhee fudhadhaa? Dhugaa dhadhee fudhadhaa. Wal gargaaruun ta'ee jimaa qama'uu dhabee. Garuu isa qarshii ji'aan ergituuf kun ishumatu rakkoo qaba jettee. Kun oola akka lafa deebitanii waan irratti murteessan dhaggeeffadha. Dhaggeeffadha warra shamarranii biyyee sinaa nyaattuuti. Qarshii erguun nama jaallattu garuu kan ergituuf taanani rakkoo dadhabbiin eenyudha isheeti matuma ishiiti. Namichi sun yookaan hojii qabu yoo ta'e yookaan jaalallee ishee yoo ta'e hojii qabsiisuu waan jiru hojii ittiin hojjeta yoo ta'e jechuudha. Ittiin jiraata taanaan garuu kan ishiin qarshiidhaan ergituuf sun ishumatu gowwummaa qabaa jechuudha. Namichi sun hin jijjiiru kan ta'e yookaan hojjetee bu'aa kan ittiin yoo ta'e jechuudha.
Akkana gowwummaa keessa. Dhaggeeffadha. Isuma honestii sirriitti maali maali? Anis ijoollee dubaraa ogummaa hin qabna bar. Aadaas hin qabna. Garuu achi as qarshii ergitee fi kan inni jijjiiramuu hin dandeenye taanaan isheetu gowwaadhaa dhuguma shumatti abbaa manaa isaatti jechuudha. Isa kana naan liqe.